Aya Studio. Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa raman eeffatee addunyaa kanarra dambali'ee jiraachaa turee fi har'as jiraachaa jiruudha. Guutuun Itoophiyaas akkasuma Oromoon kan marfameedha. Oromiyaan immoo dachee gootaa fi hayyootaa kan balbala warra ibiddaa fi kanneen biroon guutameedha. Isaan keessaa baha Oromiyaa turanii damboobanii kanneen jiran keessaa tokko balbala warra Aniyyaa alaa fi afran qal'ootiin. Harargeen dachee gootaa fi aartistootaa qofa osoo hin taane dachee jimaan galii biyyattii tutubuu dachee dilbiin ishii mirree dachee gaarreewwaniin faayamtee qaamaaf qalbii namaa fuutuudha. Dacheen seenaa baddannoon waatarqee handhuurri gootoowwaniitti bu'ee calanqoo caliin lafa dhiirritti kuffisee kufee dabbal mootiin gaaraa gaarri mul'ataa fi dhangaggoon mootiiwwan gaarrinii Oromiyaa faayuudhaaf uumamaniidha. Oromoon warri Aniyyaa alaa fi afran qalloo kunneen iddoo xamboorri aartii Oromootti fuu jalqabee iddoo qaroominni Itoophiyaa irraa waraabamee dachee rasaasni qabsoo bilisummaa itti dhuka'eedhas. Qe'ee Bakar Waaree kan Elemoo Qilxuu warra Sheek Bakirii Saphaaloo kan sooressa jaarraa Abbaa Gadaa kan Bulisoo Boruu fa'aatis. Qe'een kun qe'ee Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa kan Abdii Qophee kan Abubakar Musaa kan Usmaayyoo Musaa fi aartistoota qaqqaalii hedduutiin. Harargeen gandi jaalalaa fi Oromummaa warra yaadataa Juneddin fa'aatis. Yaadataa jechaan I don't even have enough words to describe Yaadataa to me as a person. Yaadataan Jayna Bahisanamati. Maqaasaa namootiin gaafa waan gaariidhaan kaasan dhagaa. Nama umriin xiqqaa khazaataan illee xiqqaa hojiin isaa guddooti. Sammuudhaan guddaa nama saba Oromoo biraa kabajaa guddoo qabu. Wanni inni jibbu soba jibba. Soba jibbaa dhugaa jaalata. Yaadataan abbaa bashbashii yaadataan nama rabbiin uumamaan nama gargaarijee uume. Nama boonaa. Nama dhugaarraan deebiin. Yaadataan abbaa qabeenyaa qofa doonteen sabboonaa Oromooti. yaadataan qabeenyaa fi Oromummaa sabboonummaa adda baasee nama hubatee jecha. Obbo Yaadataa Juneddin Bakirii jechuun abbaa keenya yoo jenne irra nu wayya. Abbaa qabeenyaa qofa jechuun xiqqoo isheen ulfaata. Obbo Yaadataa jechuun abbaa hiyyeessatu inni nu sasfichiisu. He didn't come very easily. He climbed up ladder. And he's very focused, he's very smart, intelligent, and never give up on what he wants to do. Mucaan kun afaanin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Yaadataa Juneddin yoo magaalaa xiqqoo boru guddachuudhaaf akka re'ee baala mukaa dheedduu olii xattu keessatti dhalatu namoonni naannoo sanaa isa beekan mammaaksa beekaan guduruuni wallaalaan immoo arriin jedhuun ittiin isumatti mammaakaa turanii. Akka gaara mul'ataa fi akka dabbal mootii gaaraa gaarri gaararraa mul'achuudhaaf dhalatee Yaadataa Juneddin Harargee Bahaa aanaa Qarsaa magaalaa Waataritti dhalatee. Yaadataan gaafa dhalatu akkuma Oromoon ilma isaatiif mammaakutti isaafis mammaakeera. Waa sadii kalammiitu jaan. Waa sadii qabeenyi kalammiitu jaan. Niitiilleen talammiitu jaan. Ilminis kalammiiti. Lammii teenya keessaan namni kanaa dhufuun kun hedduu itti gabbanneeti itti gammanne. Kanaafuu Rabbi jaamtu irraa qabuun jaa. Obbo Yaadataan gaafa barumsaaf gahan achuma mana barumsaa dur Waatar har'ammoo mana barumsaa Sooressaa jaarraa Abbaa Gadaatti kutaa tokko hanga sadiitti qara'anii. Sanaan boodammoo waggaa tokkoof Dirree Dhawaa mana barumsaa Jadiidaatti kutaa 6 hanga 8tti gaara mul'ataatti 9 hanga 11tti ammoo Dirree Dhawaatti erga baratanii booda jireenya baqattummaa filatanii. Yaadataa Juneddin gaafa jireenya baqattummaa filatu namoonni baay'een ni of baasuudhaaf ofii jireenya qananii filachuudhaaf ofii ofittummaa filatee qofaa isaa jireenya wayyoo filachuudhaaf jedhanillee ni garuu kaayyoo dhugaa boruu saba isaa gaachanu qabatee jireenya baqattummaa filatee. Yeruma ijoollummaan lafa kaanu sanu nama guddaarraa yaada fudhatu nama guddatti nama baay'ee dhiyaatu nu wajjirummaa qabaatu malee
yeroo tokko nama guddaa bira oola. Nama guddaa irraa yaada fudhataa. Ifiifis akka nama guddaa nu gorsaa ture jechuudha. Ijoollummaa irraa kaasee yaada guddaa qaba. Akka nama guddaa yaada. Daa'imummaa jiraateeti akka nama guddaa hojii hariiroo qabaateeti asiin ga'uunsa bu'uuriin isa sanii jechuudha. Nama xiqqaa waan guddoo yaadu. Nuun saa yoo malee yaadan hedduu nu ol deemee jira. Nama nu ol deemee jiru. Sabboonummaa ijoollummaa irraa qabu mas. Namni akka waan akka amma horatee akka ittiin fulan. Har'a hin horrenni. Duraan qabaa maatii irraa dhalee mas. Anaaf inni wal dorgomaa turre nam shanimaa akkana hiriyaa turre baay'ee barnoota isatti cimaa jabaa bakka nama sirri karooraan kan deemu gaafa barataas turre jechuudha. Nama karooraan deemu ni beektaani namni barkan karooraan deemu egaa hojii qabatee kan akkanaan godha jettee kan karooraan deemtu inni gaafuma barataa'u kilaasii jalarra gaafa jirru bakka nama sabboonaa boonee ka deemu nama hojii qabatee fakkaata inni gaafa sanuu. Nama hojii qabu fakkaata malee barataan bakka nurra addaadha gaafa sanu maaliif ijoollummaa isaa waan ni'aatee qaba inni ni'aan rabbiin eeda namaas ni kan najaanu isarraa baran kan yaadata adda taasisu gaafa ijoollummaa sanii na fakkaata kutaa afur hanga jaha ta'e even divilootorii direedoor fideeti mi birsa wanni kun akkamitti guutama okay san hunda nagafachaa ture so inni yeroo san keessa abjuu qaba jechuudha murteessee deema jechuudha murteessee barnootaan wal'aansoo qabuudhaaf magaalaa Waatarii hanga Dirree Dhawaa baddannoodhaan gaara mul'ataadhaan hanga Dirree Dhawaatti marmaraa kan ture amma immoo gara baqattummaatti ce'e dhamaatiin jireenya baqattummaa obbo Yaadataa Juneddin Keeniyaa irraa eegalee boodammoo Ingilaandii magaalaa Biraayitanitti qaxxaamure dhamaasa jireenyaa baqattummaa kan hunate obbo Yaadataa Juneddin mammaaksa biyya namaa dhaquun nama hin dhibu galuutu nama dhiba jedhu fashaleessuudhaan seenaa hojjete Oromoon gaafa mammaaku namni namaaf dhalate yoomuun du'u jedha. Bakka amma jirru kana achirraa yoon ka'ee hedduu gammadu. Dirreen tuni dirree namni adda addaatti nyaatee kute. Nuti numa laalla malee itti nyaanneettis hin beeynu. Ammoo dachii tala rabbiin oguu uume nu irra uume. Dirreen tun teessoo kuruphoo jedhaniin dur kuruphootutti gulfa. Taandiris jedhanii asirratti ijaaranii Gibxii fi uummanni adda addaatti nyaatee dabrega. Har'aa ilmi sadii jedhani. Ilmi tokko ilma abbaa hungeenye jedhan. Tokko haa abbaa gahuu jedhan. Tokko immoo haa abbaa caaluu jedhan. Biyya tana keessa maqumaaf jirra malee wanni takka talni afaaniin an dubbadhu kanaan namni qabu jiru hin jiru. Keessuma jirra malee hin jiru. Mucaan kuni nama afaaniin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Addunyaa kanarratti namoonni baay'een nama gargaaruudhaan jireenya namoota kumaa kitilaa qajeelchaniiru. Waaqaa gadittis lubbuu namoota qaqqaalee hedduu du'arraa oolchaniiru. Dhukkubsattoota wal'aananiiru, kan daare daara baasaniiru, kan beela'e quubsaniiru, rakkataas rakkoo baasaniiru, goota gootummaa isaaf immoo badhaasaniiru. Namni karaa hundumaan guutuu ta'ee ofiisaa of danda'ee jiraata addunyaa kanarra jira jedhee yaada. Garuu namni erga nama ta'ee nama gargaaru yoo qabeenya qabaates namaaf yoo dhaabbate nama yoo gargaare hiyyeessota yoo lafaa kaase rabbiin illee kanaa olitti akka inni kennuufi yookiis immoo namni tokko qabeenya qabaateef ittiin boonee ittiin jiraatee ittiin fagaadhee addunyaa kana bituu waan hin dandeenyeef isuma qaban irratti isuma jiraatan irratti nama hundumaaf gita walqixxee jaalala walqixxee hubannaa walqixxee maatii ofiifillee biyya ofiifillee akkasuma haala walqixxeetiin ilaaluun ilaalcha gaarii qabaachuun qabeenya ofii fayyadaman hundumaa akka fayyadaman hundumtuu akka ga'u yookiis immoo qabeenyi ani qabu qabeenya uummata kooti jedhanii itti gaafatamummaa fudhachuu kana sanarraa baradha. Obbo Yaadataan adda duree kan nuti barachuu qabnu kutannoo isaan hojiidhaaf qaban.
akka abbaa qabeenyaa suufafatanii guyyaa guutuu mana intinaa deddeemaa goonu qofa otoo hin taane guyyaa guutuu akka hojjetaa gadi waa tokkotti unuu gaditti hojiidhaaf aduu keessa fiigaa nama goonudha. Akka nama waa qabutti if hin laalle nama yoggayyu galgalaa ganama shamiizumaan deemu takka inni jaakeeta kan uffatu. In fact, yeroo dheeraa wal beeyna guyyaa tokko isaa suufa uffatee karabaata godhate guyyaa tokkoon harka Finfinneetti. Nama yaanni saballaa saba fiite hadoodu nama jiruu namatti histii hin qabne dalagaan isaa nama gartee dhufaa jirullee yaadatti kennitu jechuudha. Nama arjaa nama isaa gargaaruun isa gammachiisu saasaffaa godhachuudha. Namoonni gariin yoonii fi bashannananii Dubaay fa'aa deemanii kana isaan gammachiisa. Yaadata garuu uummata isaa keessa taa'ee nama isaa gargaaree abboon sun fuula jijjiirame koflee isaaf gammachuudha. Akka nama fileenii kan eeffatee Amsterdam fa'aa dhaqee yookaan Paaris hin dhaqee dhufeetti isaaf akkasitti nu badha. Gaafa goonni darbe immoo siidaan isaa laphee dhalootaa fi lafa inni irratti seenaa hojjete irra dhaabaniiru. Addunyaa kana irratti dhalli namaa faayidaa malees hin jiru. Irree nama biraa irratti hirkatullee jiraachuu qaba. Isa irree namaa irratti hirkate kanaaf ammoo hundi wabii miti. Abbaa wabii ta'uuf qaba. I am saying all these things because he helped my husband. I don't think that's it. Because knowing him is not helping only Ali. He helps so many. From the driver to the Zvanya to everybody helps them when they come to him and ask for help. He's very generous and that is the human part of him. Lakkoofsa tokkoffaa irratti isaanidha kanan beeku sababni isaas namoota artistoota rakkataniif kan fiiganii ga'an isaanidha. Warra deeggarsa barbaadaniifis deeggaruudha. Meeshaalee barbaachisaa ta'e nu bira dhaabachuudhaan akkasumas kiliippiin afaan Oromoo sadarkaan irra jiru beekama. Jijjiirama guddaatu jira sanarratti nama faayinaanshaal karaa hedduudhaan bira dhaabatee amma jijjiirama jiru kana galmaan ga'e keessaa nama adda dureetti. Boyaadatan artistoonni Oromoo baay'ee miidhamoodha. Uummataaf hojjetu malee bu'aan guddaan isaan argatan waan hin jirreef isaan kana namoota lakkoofsaan kana jechuun hin dandeenye gargaarsa godhee jira. Artistoota waggaa gargaaran artistoota ka gargaaran itti fakkaata. Artistoota gargaaruun immoo aartii fi aadaa uummata kanaa gargaaruudha. Bakka san keessattis qaawwa hedduu yaadatan yeroo adda addaa keessatti namoota nuti erginu hunda namoota dandeettii qabu. Yaadataa bakka kanaa nama kanaa gargaaree yoggaa jennu takkaa nu gaddeebisee hin beeku. Nugusa artistii Oromoodhaa ka ta'e Ali Birraa hanga arraan tanaatitti wal'aansaan deeggarsaan hajalaanaafin ilaa haga ammaan tanaatitti ka kunuunse ta'uu yaadataadha. He never looked back and expect back anything from us. He's very genuine with his help and I don't know what to say. Idaa Oromoo nurraa kaffale. Ali Birraan uummata Oromootti maal akka ta'e beektaa. Ali Birraa biyyi hundi ni beeka. Oromoon ni beeka jechuuf. Sirba guyyaa tokkoon sirba gammachuu qofaan kan beeku miti. Qabsoo isaa yeroo dheeraa wajjin walitti dhee beekaa jechaadha. Isaa wajjin immoo namoota yaadattu hedduutu jira. Namoota yaadatamu. Kan ittiyuu namni sheenaa argite ituu hobaan godhin hafan yaadataan amma waan dandeettii isaa gumaacheef dandeettii isaa iyyuu ol waan biyyi guutuun godhuu qabu. Amma yeroon isaatti hin dabarre namni nama kophaasaa rakkatu kana gurmuu ta'e gargaaruu qaba. Aayikonii keenya kana gargaaruu qaba jechaadha. Boodara sheenaan nutti hafa. Akka sabaatti kana goonaa akkas taanaa biyya maal goonaa jennaa jechaadha. Nama qabnu tokkitti abbaa fedhe haa ta'u. Nama sagalee isaatiin isaa ta'u maal isaatiin jiraachuu keenya
nu barsiisee fi darbees immoo hawaasni biraas akka nu boru taasise argite gargaaru aadaa godhachuun namicha gargaaru sanaaf iyyuu gargaarsa nu taansa. Obbo Yaadataan anaa fi waan nama dhibu osoo qaamaan waliin beekinedha kan isaanii. Kanaan dura haalli yeroo gaariin ture yeroo qabsoo itti cimaa ture sana keessatti hojii akkasumaan kaffaltii malee waanuma qabsoo hojii wal qabatee jiru kana fa'aa hojjechaa turre waan ta'eef badaa waa Afrikaan qabnu ture rakkoo keessa turre yeroo sana keessatti osoo qaamaan illee nan beekin ture kan isaanii deggirsa tokko karaa artistiitiin erganii nu deeggiraa turanii ivinneon karaa stuudiyoo waan jiru kanaan gaafa dirakkadhullee Hacaaluu fa'aa reen akka Caalaa Bultumee fa'aa artistoonni tokko isaaniin naaf quunnamu turan rakkoo kana furuuf jechuudha. Qaamaan illee osoo nan beekin deggirsa adda addaa naa gochaa turanii maallaqaan deeggiraa turanii haamileen keenya akka jabaatuuf nama waan baay'ee nu gochaa turanidha. Ana qofaaf osoo hin ta'in akkuma waliigalaatti aartii kana lafa rakkoon jiru yaafatanii kan qaqqabaa turanidha. Naannis bifa kanaan na bira dhaabachaa turanii ammallee na bira dhaabachaa jiru jechuudha. Aliin yeroo dhukkubu biyya kana keessa manni yaalaa dhukkuba isaa sun wanni godhu waan dhabameef namni yeroo sunas bahee qoma dhawatee anaa jira jiru waan dhabameef yaadataa waan kana dhagee ana dubbiseeti Ali jechuun seenaa isaa waan inni himee namaaf wanni godhu miti ilmaan oromoodhaan beekanii dhukkuba sun keessatti yeroo Aliin abdii muratee mucuftinuu waan goonu wallaalletti yaadataan ka'ee Finfinnee irraa hojii isaa dhiisee biyya Dubai nu bira dhufe Imaaraatitti wanni na ajaa'ibsiise yeroo suni Aliin narratti laffa'ini ani umrii kiyyaas guddaadha dhukkubni kunis dhukkuba qallaalii miti yoon biyya galee gaafa rabbi lubbuutii irraa fuudhu jennaani noo jedheen ani qabeenya qaba mana kiyya karraamaayii real estate keessa manneen jiru horiin kiyya dhumee manneen cufti dhume karraamaayii kanneen keessa jiran dhoote gurgureetiin ati ittiin yaalamte malee hin ta'u jedheen. Maallaqa waan hin qabu manaan an qabullee jira. Kanaan jee manaallee mana dhumaa kan hin qabu yoon gurgure si wallaansisaa baabaa adeeroo kiyyaa jeena jabeessee. Ganaa deebitee biyyatti naafete akka duratti hojii teenyee haasofnee taphannaa abdiin burin jedheeni deemee rabbi nu gargaaree biyya Fayyaaliini torbee lama dura hojii turre suni yaadachiise taa'anii aggoo Alii fayyee taa'ee haasa'u inni hojii taa'ee haasa'u emotional godhe beektaa wanni isaa. Rabbi haa kennuufi hedduu na gammachiise akkasitti hagaa dhukkubsattee dhukkuba fixadheetiin biyya gaangale booda ammaas wallaansii itti fufee waa xiqqoo sana booda ammaa doktoriinis karaa Turkii akkaan dhaqu na gorsanii doktorrii kiyya haalaan itti jiru kana Turkii kanallee na dhiibaa jira akkaan deemee wal'aanamuu danda'u. Kunigaa maalumaan jaa rabbi galanni haa gayu jechuu malee ilma akkanaa argachuu kiyya ilma akkanaa argachuu keenyaaf akka ilmaan Oromootiif hedduudha badhaasa rabbiiti. እያንዳንዱን ምርመራ ተደርጎላቸው በዛ ምርመራ ውጤት መጨረሻ ላይ በውጭ ሀገር ሕክምና ክትትል እንዲያደርጉ በተሻለ ሕክምና እንዲያደርጉ በመወሰኑ ምክንያት በዚህም አጋጣሚ ለዛ ሕክምና ወጪ ከአዳማ ጀነራል ሆስፒታል ጋር በኮኔክሽን የሚሰሩ ዱባይ የሚገኙ ትላልቅ የሕክምና
ማዕከላት ጋር ኮንታክት በማድረግ በዚህ ሂደት ውስጥ ዱባይ ሄዶ እንዲታከሙ በተደረሰው መግባባት ዱባይ ሄዶ ይታከሙ የሚል ውሳኔ ላይ በተደረሰበት አግባብ ነው አቶ ያደታ ጁኔዲን የተዋወቃቸው በግላይ በዚህ አጋጣሚም እዛ ሆስፒታል በተዋወቁባቸው ጊዜ ይሄን ነገር ሲሰሙ እኛ እንደ ተቋም እንደ አንድ አዳማ ጀነራል ሆስፒታልና አሜሪካ ኮሌጅ ላደረግንላቸው አስተዋጽኦ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁሉንም በማመስገን እዛ ለሚደረገው ማንኛውም ወጪም ሆነ ከወጪው ጋር ተያይዞ ከሕክምና ጋር ተያይዞ ለሚወጣው ወጪ ዶክተር ምንም አታስብ በማለት የተሻለ ሕክምና የሚባለውን ቦታ ሪሰርች ኮንታክት አድርጋችሁ እኔ ሙሉውን ወጪ ችዬ ወደ ዱባይ ልኳለሁ። ዱባይ في ابو ظبي አካን ደሜ ወላንም ወማ ባሲ ሳቲን ማለከይ ሳቲን ሞራልን ንጅጀበ ሱዳን ዱፌ ነቦዳ ዱባይ ነጀላ ዱፌ አናፊ ሙክታር አዴሮ ፊሚ ሊሊ ጃርቲቲ ወጅን ዱፌ የጥቃቴ መተር መተናው ከኒን አንቤው ሚሊዮን ሰዶን ይሰዲፋት ባሱን ደው ሀገርኒ ዱፌ አቺ ወኒ ጄ ከሴና ተኛ በልሴ ኦሮሞማ ተኛ ቤሴ ጄ ጀቹ አካዋን ገርቲ አርቲስቶት ኦሮሞቲፍ ዱፌ ተቆነ ፈቃደ ገርተቆ ጫላ ነመ ሆጀቱ ነመ ደለገቱ ነመ ይፍረት ትርከቴ ዴሙ ከነብረ ደብሬ ነመ አፋን ኢሳቲ ፊ ሃዳ ቢዱራ ኢሳ ጀቤ ሱረት ይፈቴ አርቲስቶት ኦሮሞ ዋየባን እንገርጋራ ቱሬጁ yakasumatti warren isan gargaran ga heddu. We're in Dubai, we didn't know what's going to happen, all the diagnosis and everything. It was, he got very, very sick that I consider Ali, so one leg is on the grave and one leg is on the ground. And I had the biggest support from Murad. He was telling me when he knew what's going on, he said, Habo, he calls me Habo. Habo, your job is to just take care of Ali and don't think about anything. Just take care of Ali. Don't think of money. Don't think of anything. Mukhtar is there to help you. Just take care of Ali. That is only your job. Don't worry about the bills and everything. And at one point I said, it's not fair, right? However, he did his best. When he was Ali was in the very worst part of that trip in Dubai. He flew and came and actually gave Ali the moral, the happiest time of Ali's stay in Dubai. Nama biya baqatille hintenye nama hojjatu osoo baqatee jiru nama hintaa'in achittillee kabekamuun namoota dhibaman mana hakimaa geessuudhaan namni lafa baqattillee osoo namni makiinaa ofu sodaatu inni kan sodaanne ta'uu fi namallee fuudhee mana yaalaa achittillee biyya ollattillee nama gargaaraa ture. Nama Oromootti kanuma ta'e abbaa fedhee waa ta'u nama ta'e nama gargaaraa ture yaadataan biyya ambattillee nama sodaa hin qabne jechuudha. Wanni isaa onnee leencaati. Namni dachee kanarratti yoo dhalatu sabaaf ta'a yookaan biyyaaf yookaan immoo ofii isaatiif gariin immoo ofumaaf dhalatanii ofumaaf deebi'anii du'u. Namoonni ofii isaaniitiif qofa dhalatan jireenya hiikan qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu isaanii dhabanii dhumarratti du'a hiika tokkollee hin qabne du'u. Qabaachuu fi dhabuun madaallii dhala namaa lafa kanarraa ta'ullee qabeessi qabeenya isaa fudhatee du'e tokkollee hin jiru. Kanaaf namoota baay'ee qaban keessaa muraasni waan qaban saba isaaniif, waan qaban dhala isaaniitiif, waan qaban immoo gootaaf dabarsu. Qabeenyi inni maasii horate kun irra guddaan isaa 195 qabeenya biyya alaatti dhufeen. Nama hedduu smartiidha, biyya alaa kanatti beekamaadha, hojjetaa beekamaadha. Birree achirraa fide biyya kanatti fidee investi godhu. Uummata isaa, lafa isaa kanarratti investi godhuun uummataa fi bu'aa qabaaf. At least namni 2,000 ol hujirra jira sababa yaadatatiin osoo inni dhufne namni 2,000 kun hujii kana hin qaban jeetiin yaada maaliif hujii biraa rabbi kanuu danda'eef garuu carraa kana banee jira kun waan guddaadha. Namni dhugaan badhaasa lammiitiin badhaasa yeroo fi barreen jijjiirree
kan du'a nama oolchuu waaqaa gaditti sabboonummaan aantummaan namaa fi sabaaf dhaabbachuun madaalama. Arjoomina isaa gaaromina isaa han rabbiin akka badhaasa rabbiin naaf kennetiin akka ilmoo ilma khiyyaati. Rakkoo beekuuf rakkatanii arguun duruu jira. Garuummoo rakkoo namaa beekuudhaaf rakkachuun dirqama miti. Namni goota gargaaru ofumaafuu goota. Gargaarsi gootaa immoo badhaasa. Goonni gargaaramu ni badhaafama malee kan nama badhaasu immoo abdii sabaati. Gaachana boruu. Nama rakkate rakkoo oolchuun barnootaan hin dhufu. In baratamusi aantummaa fi gaarummaadhaan. Gaarummaan immoo badhaasaa kennaa guddaa waaqni namoota muraasaaf hedduu keessaa filatee kenneedha. Arjaadha. Rabbi immoo gaafatti bitaan kennu mirgi laaluun qabuudha. Inni illee waan godheen nama of leellisuu miti. Guyyaa tokko akkana godhee gaafa inni haasa'u dhaga'ee hin beeku. Wanta godhee wanta baay'ee inni baattatee waan guddaa san godhee garuu akka waan guddaa godhete akka waan xiqqaa godhetti illee haasa'u. Kanaaf rabbi kanaaf isa eebbisanatti fakkaata. Gootaa fi hayyuu dhugaa qabsaa'aa Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gaafanni boqote gootummaa isaatiin awwaaluun gargaarsa dhalootaa miti dirqama Oromootiin. Yoo goonni kufee kan Oromoo bakka bu'ee wabii sabaa ta'u immoo kan akka yaadataa Junaddii fa'aatiin. Namni naannoo isaatti hiiroo qaba. Fakkeenyaaf naannoo kana ol kuttee Taaddasa Birruu jira, Baaruu Tumsaa jira, Waaqoo Guutuu jira, Garasuufaa jira, Agarii Tullufaa jira. Amma naannoo keenyattis nuti namoota nuti qabsoorraa barannee jira. Amma Taqiifaa, Elemoo Qilxuufaa, Jaarraa Abbaa Gadaafaa, Abdii Qopheefaa uummata kanaatti nu barsiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni guddaan ammaas hedduu garaa kiyya keessa inni itti seenuu danda'e nuti qabsoo uummata Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaan nu barsiise. Tanuma dhugaa. Obboleessa kiyya hangafni gaara keessa isaa wajji ture ni du'e hayyuu janiini. Gaafa hayyuun nu biraa deemu nuti ijoollee turre. Gaafa gaara galan jechuu gaara sanitti. Naannoo sanitti Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu diinaan falmeeti. Diina gubbaa ka dargii gubbaa firraa gadhawaa ka Somaaleen maas achi gadhawaa iddoo tanatti waan akkasii keessa turanii ijoollummaadhaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dhiiga nu qaadhimte jechuudha. Namni naannoo keenyaa akkas dhiiguma isaa keessa jira wanni bilisummaa kun jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun Oromummaa jechuudha matummaan isaatu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa walirra bitaa tolu Rabbi rahmataa godhuu fi anaaf akka muktaaritti personally beekumsa addaa qabaaf jaarraafan. Daa'imummaa kiyyarraa ka'ee haga umriin kan 16-17 itti dhiheenyaan yeroo takka faajii asiitiif naannoo inni jiraatu jijjiiradheera. Qabsoo alatti qabsoo nu barsiisuu alatti uummata saba kanaaf qabsaa'uu alatti anaaf nama addaati. Nama kana yeroo inni biyya Yemenitti boqotu namni dura ka'ee waan silaasabni guutuun godhuu qabnu deemee yeroo biyya sun keessa rabshaan deemaa jiru yeroo biyyattii inni jiraatu Awurooppaan namoota akka biyya akkasii dhaqe terroristii faayyatee yaaddu riskii sun cufa filatee dhaqee yeroo biyya kana keessatti tasgabbiin hin jirre mootummaan jaarraa ijoollee dhaba qabdu sun biyya kana bulchitu harka darbee jeenummaadhaan pileenii kireessee biyya kana galchee bakka itti qabsaa'e bakka itti qabsoo eegalee bakka itti dhalatetti achi deebisee awwaaluudhaaf kun waan cufa godhuu qabnu waan nuudhaaf fedhateef nama addaatti jeetiin fedha. Uummata Oromoo biratti galata guddaa akka inni qabaatu kan godhu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaadhaa biyya alaatii fuudhee reeffesaa biyyatti galchuun uummata Oromoo biratti yaadataadhaaf kabajaa addaa kenna jeetiin. Really nama arjaa maaliif hin arjaa ja'a waa hedduu arjummaa isaati agarsiiftuu jira lamaa sadiin dubbachuu barbaada. Yogguu Dr. Paul Baxter nama Ingilizii nama yoggaa 50 uummata Oromoo irratti qorannoo godhee dura Booranaan eegalee
yogguu inni guyyaa awwaalcha isaa nama hedduu nama keenya ka Biraaytan jiru ka Landan jiru ka gamaa gamanaa makiinaa kireessee fuudhee achi geessee gaafa isa awwaalan nama faranjirraa nama Oromooti hedduu ture. Tana eenyurraa hin dhagaha jaartii Dr. Paul Baxter. Baxter nama barsiisaa ture, nama Oromoo hedduu jaalatu ture. Awwaalchi isaa kabajaan akka ta'u ka godhe isa. Yeroo namni hundi sodaatutti sooressa jaarraa abbaa gadaa yeroo inni addunyaa kanarraa boqotetti Yemen dhaqee horii isaatiin baasii isaatiin qaama isaanii fuudhee Oromiyaatti awwaalamuu qaba jee nama biyya kana fide nama jeeyina nama murata waan itti ka'e namarraa dhaabbatu.